Ashamaar kafuunee daawwattootaa fi hordoftoota keelloo miidiyaa oduu yeroo ammaa qabannee dhiyaanneerra dursa hangafoota duunisnitti hima. Hidhamtoota siyaasaa mana hidhaa sabbataa jiran akka nyaanni hin seenneef taasisuun rakkoo hamaaf saaxilamaa jiraachuun isaanii gabaafame. Humnoonni Amaaraa Faannoo jedhaman uummata Oromoo Matakkal keessa jiraatan ajjeesuu itti fufanii jiru. Harargee Ba'aa Aanaa Gooroo guutuu keessatti waraanni mootummaa nama nagaa ajjeesuunsaa eeramee jira. Mootummaan paartii Biltsiginnaa hidhamtootaa fi maatii hidhamtootaa qaamaaf qalbiin hiraarsuu dhaabuu qabaa jedha Addi Bilisummaa Oromoo ibsa guyyaa har'aa baaseen. Koongoo keessatti bara 1998 hanga 2003 yakka waraanaa Yugaandaan raawwatte seera idil-addunyaan murtii argachuunsaa gabaafame. Daawwattota keenya gara bal'ina oduuttaan isin dabarsaa. Oduu kan isinitti mu'an Mooneet Badhaasaati. Hidhamtoota siyaasaa mana hidhaa sabbataa jiran akka nyaanni hin seenneef taasisuun rakkoo hamaaf saaxilamaa jiraachuun isaanii gabaafame. Hidhamtoota siyaasaa Oromoo mana hidhaa sabbataa jiran nyaanni akka hin seenneef Saajin Dajanee Kabbada kan jedhamu eegga dhorkeenas rakkoo hammaataaf saaxilamanii jiraachuun himame. Nyaata dhabuurraan kan ka'e hidhamtoonni siyaasaa kun mana hidhaa qajeelcha poolisii magaalaa sabbataa keessatti rakkoof saaxilamaa jiru kan jedhu gabaasni ba'e. Namoota danuu bakka sanitti hidhamanii jiran keessaa addaan fo'anii namoota murtaa'eerraa nyaata kutuu isaanii gabaasichi ibsa. Odeessa ba'een mooraa qajeelcha poolisii magaalaa sabbataa keessatti hidhamanii kan jiran namoota 30 kan ta'an yoo ta'u isaan keessaa hidhamtoota 17 nyaanni akka hin seenneef dhorkuun hidhamtoonni kunneen haala rakkisaa keessa jiraachuun himame. Namoonni nyaanni akka hin seenneef dhorkaman kun Dachaasaa Wiirtuu Moosisaa, Gaazexeessaa Biqilaa Manoo Abbaashoomaa, Gaazexeessaa Dassuu Duulaa yoo ta'an akka nyaanni namoota kanneeniif hin seenne kan godhe immoo itti gaafatamaa eegumsa mooraa mana hidhaa magaalaa sabbataa kan ta'e nama Saajin Dajanee Kabbada jedhamudha jedha gabaasni achi ba'e. Namoonni nyaata geessanii fi yeroo jedhan Saajin Dajanee Kabbada kun nyaata namni alaa galcheef namoota harkaa fuudhuun lafatti keessaa gad naqee ari'ee jedha gabaasni achi bahaa jiru. Hidhamtoonni 17 nyaanni akka hin seenneef dhorkaman kunneen erga nyaata argatanii guyyaa 2 darbee jiraachuun baramee jira. Humnoonni Amaaraa Faannoo jedhaman uummata Oromoo Matakkal keessa jiraatan ajjeesuu itti fufanii jiru. Humnoonni Amaaraa maqaa Faannoo jedhuun lola bananii jiran godina Matakkal keessatti ajjeechaa sukkanneessaa uummata nagaa irratti raawwachaa jiraachuun gabaafame. Kanumaan wal qabatee guyyaa dheengaddaa godina Matakkal aanaa Dibaaxii ganda Barbaritti nama maqaan isaa obbo Darajjee Araggaa jedhamu Faannoon Amaaraa rasaasa 8 ajjeesanii biraa deemuun dhagahame. Godina Oromoo Matakkal keessatti Faannoon Amaaraa, milishaan Amaaraa fi waraanni PP wal ta'uun haleellaa gaggeessaa akka jiran kan eerame yoo ta'u Matakkal keessatti hangaarraallee haleellaa uummata nagaa irratti raawwataa akka jiran gabaasni arganne ifoomseera. Humnoonni Amaaraa Oromiyaa godinoota akka Wallagga Ba'aa, Horroo Guduruu, Matakkal, Walloo Kamisee, Shawaa Kaabaa, Shawaa Lixaa fi bakkoota hedduu keessatti haleellaa sabarratti qiyyaafatee gaggeessaa kan jiran yoo ta'u waraanni Faannoo jedhaman kunneen manaaf qabeenyaa namaa mana walitti gubaa akka jiran gabaasni yeroo adda addaatti ba'u ni ifoomsa. Gabaasa torban darbee bahaa tureen Guraandhala 4 bara 2022 godina Matakkal aanaa Dibaaxii keessatti waraanni PP abbootii maatii 2 yoo ajjeesu obbo Abbaa Namuu Ayyaanaa fi obbo Taakkala Mangashaa kan jedhaman mana isaanii keessaa baasuun ajjeesanii hallayyaa keessatti gatanii biraa deemanii jiraachuu isiniif gabaafamaa tureera. Humnoonni Faannoo sochii lafa babal'ifannaa waraana bananii jiran itti fufsiisuun hangaarraallee haleellaa gaggeessaa jiraachuu isaanii gabaasni nu ga'u kun ifa godha. Faannoon Amaaraa haleellaa deettii sabarratti fuulleeffate gaggeessu eegaluun isaanii kun isa jalqabaa osoo hin taane waggoota hedduuf itti fufiinsaan adeemaa kan jirudha. Qaamoleen mootummaa naannoo Amaaraa humnoota Faannoo jedhaman hiikkachiisuufis ta'ee diiguuf akeeka akka hin qabne torban kana keessa ibsaa jiru. Harargee Ba'aa Aanaa Gooroo guutuu keessatti waraanni mootummaa nama nagaa ajjeesuunsaa eeramee jira. Gabaasa arganneen Harargee Ba'aa Aanaa Gooroo guutuu magaalaa Karramillee keessatti nama maqaan isaa Muummee Bushraa jedhamu waraanni PP ajjeesan jechuun himame. Ajjeechaan uummata nagaa irratti qaamolee mootummaa PP raawwatu Oromiyaa keessatti akkan hidda babal'ifachuun madda yaaddoo nageenyaa olaanaa ta'ee kan jiru. Hangaarraallee bakkoota hedduu keessatti haleellaan raawwatu akkumatti ufeetti jiraachuu maddeen keenya kun ni mirkaneessu. Qaamoleen mootummaa ajjeechaa uummata nagaa meeshaa maleeyyii irratti raawwachuu isaanii kan eeru maddeen keenya yeroo adda addaa ajjeechaawwan seeraan alaa waraana mootummaa PP raawwataman ammallee daangaa dhabuu isaanii ifoomsu. Mootummaan paartii Biltsiginnaa hidhamtootaa fi maatii hidhamtootaa qaamaaf qalbiin hiraarsuu dhaabuu qabaa jedha Addi Bilisummaa Oromoo ibsa guyyaa har'aa baaseen.
rakkoo qaama qalbii miseensaaf maatii miseensota isaarra gahaa jiraachuu kan eeru ibsi ABO har'aa kun mootummaan Itoophiyaa kan paartii Biltsiginnaan hoogganamu mormitoota siyaasaa addatti miseensotaaf deeggartoota adda bilisummaa Oromoo hiraarsu jabeessee itti fufee jira. Caasaa nageenyaa PP hooggantoota olaanoof miseensota ABO seeraan ala hidhuunii fi manneen hidhaa keessatti adeemsa seeraa tokko malee dararaa jira. Buufataalee poolisiif manneen namatti ugguran garaagaraa keessatti hidhuun maatiif firoottan isaanii jala ugguree jira jedheera. Mootummaan PP manneen hidhaa seerawaa fi seerawaa hin taane adda addaa keessatti hidhamtoota irratti sarbamiinsa mirga dhala namaa gaggeessaa kan jiru. Manni hidhaa Buraayyuu giddugalawwan hidhamtootni itti dararamanii fi tajaajila wayituu ittiin arganne keessaa isa tokko. Haala qabiinsa badaa kana mormuunis hooggantoonni olaanoo ABO yeroo dheeraadhaaf nyaata lagatanii jiru. Kaleessa mana hidhaa Galaanirraa Buraayyuutti kan dabarfaman Jaal Mikaa'el Booran, Jaal Kennasaa Ayyaanaa, Jaal Daawit Abdataa, Jaal Lammii Beenyaa, Jaal Gadaa Gabbisaa fi Jaal Battee Urgeessaa fa'aa kanneen nyaata lagatan keessatti argamu. Sababa kanaanis fayyummaa fi haalli qaamaaf qalbii waliigala hooggantoota olaanoo kanneenii guyyaadhaa gara guyyaatti hammaachaa jira. Maatiin miseensota olaanoo kanneenis isaan daawwachuu kan dhorkaman yoo ta'u isaanis dararamaa jiraachuu kan jedhu ibsi ABO kun Koloneel Gammachuu Ayyaanaa yeroo dheeraadhaaf beellama mana murtii dhuma hin qabne hordofaa ture. Kaleessa manni murtii galmeessaa cufee bilisa ta'uun itti ture. Koloneel Gammachuu Ayyaanaa ammallee mana hidhaa poolisii Meeksikootti argamutti dararamaa jira jedha. Ibsa baase keessatti hooggantoota olaanoof miseensota ABO hedduu mootummaa PPtiin mana hidhaa tursiifaman gidduudhaa 30 kanneen ta'an buufata poolisii Sabbataatti hidhamanii jiru. Gabaasni dhiyoo kana ba'e akka mul'isutti hidhamtootni siyaasaa kunneen tajaajila nyaataa, bishaaniif fedhiiwwan bu'uuraa namoomaa dhabanii rakkachaa jiru. Dargaggoo Dachaasaa Wiirtuu, gaazexeessaa Biqilaa Amanuu fi gaazexeessaa Dassuu Duulaafaa kanneen nyaanni isaaniif hin eeyyamamneef hin dhiyaanneefdha. Hooggana buufata poolisii Sabbataa kan ta'e Saajin Dajanee Kabbada jedhamu nyaata maatiif firoottanii hidhamtoota gara buufatichaa fidanii dhufan akka balfaatti lafatti jalaa gateera jechuun gochaa qaamolee mootummaa kanaa balaaleffata. Haala kanaan hiraarsaan raawwachuun maatii firoottanii fi ABO akkasuma uummata Oromoollee gaddisiisee akka jiru ibsi ABO kun mirkaneesseera. Haala Itoophiyaa keessatti adeemaa jirurraan kan hubatamu mootummaa PP'f sarbama mirga namoomaa raawwachuuf hayyamni waan kennameef fakkaata kan jedhu ibsi adda bilisummaa Oromoo har'aa kun. Ibsa kana wayitaa barreessinu kanatti haalli qaama qalbiif fayyummaa hooggantootaaf miseensota ABO kumaatamootaan lakkaa'aman manneen hidhaa hiraarsaa PP lakkaa'anii fixuu hin dandeenye kanneen guutuu Oromiyaa keessatti argaman guddoo nama yaaddeessa. Hooggantootaaf maatiin isaanii kunneen mootummaa PPtiin kan dararamaa jiran sababuma ejjennoo siyaasaa isaaniitiin qofa. Haalli kun naannolee biroo biyya Itoophiyaa keessatti garaagarummaa homaatu hin qabu jedhee jira. Dhuma ibsa isaatiinis ABO'n hawaasni idil addunyaa addatti jaarmiyaaleen mirga namoomaa hidhamtoota siyaasaa sagalee hin qabne kanneen cinaa akka dhaabbatan ABO'n waamichanii taasisaa. Akkasumas uummanni Oromoo fayyummaa hooggantoota kanneenii itti dhiyeenyaan hordofuun hidhamtoota kanneeniif maatii isaanii bira akka dhaabbatan daballee ni gaafanna jechuun waamicha dabarfateera. Mootummaan Itoophiyaa hidhamaa siyaasaa hiikuu miidiyaalee itti fayyadamuun irra deddeebiin ibsata. Hidhamaa siyaasaa hiikeera jecha kallattii birootiin ammoo ammallee ilmaan Oromoo siyaasaa yakkuun gidirsaa akka jiru uummanni Oromoo komii guddaa qabu ni dhageessifata. Koongoo keessatti bara 1998 hanga 2003 yakka waraanaa Yugaandaan raawwatte seera idil addunyaan murtee argachuunsaa gabaafame. Waraanni Yugaandaa milishaa waliin Koongoo keessatti yakka waraanaa gurguddaa saamicha albuudaa ajjechaa uummata kumoota hedduuf saamicha bosonaan himatamee maallaqa doolaara miiliyoona 325 akka kaffaluuf manni murtii idil addunyaa murteessuunsaa gabaafame. Manni murtii idil addunyaa murtii kana yoo murteessu dhibdee Riippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo keessa ture keessaa Yugaandaan harka qabaachuu ishee ragaa argateerra dhaabbachuun itti murteessee jira. Yakki raawwatame jedhamu kun kan waggoota lakkoofsiseenaa ta'u bara sanatti waraanni ishee fi milishaatti gargaaramu Yugaandaan Ituriirraa warqee saamuu ishee fi ajjechaa uummata nagaa 10,000 hanga 15,000 tilmaamamu sana keessaa qooda fudhatteetti jedhamuun himatitti baname. Koongoon Yugaandaa maallaqa biiliyoonaan shallagamuun yoo himattu, Yugaandaan ammoo himata Koongoo sana humna diinagdee biyya isheen ol ta'uu ibsachuudhaan akka maallaqi Koongoon itti matteerratu taasifamuunis barame. Weerara baroota baay'ee dura sanaan humnoonni Yugaandaa biyya Koongoo keessaa albuudaalee garii jabeeyyii saammachuu ishee, mukeen biyyattii keessaa saamuu fi ilma namaaf beelladarraan miidhaa geessifteetti
kaffaltii jedhame. Kanaanis maallaqa doolaara miiliyoona 325 Yugaandaan Koongoof akka kaffaltu manni murtii idil-addunyaa murteessuunsaa dhaga'ame. Kunis doolaara miiliyoona 225 miidhaa namarra ga'eef, doolaara miiliyoona 40 miidhaa qabeenyaarra ga'eef, akkasuma doolaara miiliyoona 60 qabeenyaa uumamaa saamameef Yugaandaan biyya Riippaabilika Dimokiraatawaa Koongoof akka kaffaltu murtaa'e. Adabbiin maallaqa Yugaandaatti murame kun humna biyyattii ilaalcha keessa kan galche ta'uu kan eerame. Maallaqa kanas waggaa waggaan kaffaltee akka ofirraa fixuu qabdu murtaa'e. Akkaataan kaffaltii murtii kanas maallaqa waggaa waggaatti doolaara miiliyoona 65 gargar hiruun bara 2022 hanga bara 2026tti ofirraa baaftee golabuu qabdi jechuun manni murtii idil-addunyaa murteessee jira. Maallaqa jalqaba waggaas fulbaana keessa kaffaluu qabdi jedhame. Afrikaa keessatti walitti bu'iinsi sabummaa fi wal waraansi biyyootaa akkan dhaga'amaa kan ture yoo ta'u, erga wal waraansi sun darbeen booda himanni yakka idil-addunyaa banamuun baramaa ta'aa dhufeera. Wal waraansi kana fakkaatu Oromiyaa keessatti har'allee gaggeeffamaa kan jiru. Wal waraansa seera waraana addunyaa cabsee gaggeeffamaa jiru ta'uu namuu quba kan qabu. Wal waraansa har'a Oromiyaa keessatti adeemaa jiruun qabeenya albuudaalee Oromiyaa saamamaa, namoonni 100,000 tilmaamaman uummanni nagaa Oromoo irraa ajjeefamaa, uummanni miiliyoona hedduun lakkaa'aman qeerraa buqqa'aa jiru. Yakka har'a raawwataa jiraniif qaamoleen waraana PP fi humnoonni waraana naannoo Amaaraa gaafatama akka fudhachuuf jiran namoonni hedduun irra deddeebiin kan ibsanna. Daawwattoota fi hordoftoota Keelloo Miidiyaa oduun ammaaf qabanne kana gammaa ture. Qophiilee Keelloo afaan waliin turtii gaarii.